Oduu biizinasii waliin Anwar Jamaliin waliin Trump baankiin daldalaa Itoophiyaa teeknooloojiitti fayyadamuun maamiltootaaf tajaajila si'ataa kennuuf dhaabbilee garaagaraa waliin hojjechaa jiraachuu beeksise. Dhaabbata Green Agro Solution waliin CBR pilaatfoormii qonnaa dijitaalaa La'irshaa fayyadamuun qonnaan bultoonni bifa salphaan kafaltii galtee oomisha qonnaa akka raawwatan taasisuuf walii galtee mallatteesseera. Lalii Girmaa. Baankiin daldalaa Itoophiyaa teeknooloojiitti fayyadamuun maamiltootaaf tajaajila si'ataa kennuutiif hojjechaa jiraachuu beeksise. Kanas dhaabbilee garaagaraa waliin ta'uun dhaabbata Green Agro Solution waliin CBR pilaatfoormii qonna dijitaalaa La'irshaa fayyadamuun qonnaan bultoonni bifa salphaatiin kaffaltii galtee oomisha qonnaa akka raawwatan taasisuutiif walii galtee mallatteesseera. Dhaabbanni Green Agro Solution waggoota 8 darban qonnaan bultootaaf galteewwan qonnaa dhiyeessaa akka ture hundeessaa fi hoogganaan dhaabbatichaa obbo Abrahaam Indiriyaas himaniiru. Dhaabbanni kun ogeeyyii misooma qonnaa waliin ta'uutiin qonnaan bultootaaf galteewwan qonnaa tajaajila makaanaayizeeshinii fi gorsa ogummaa akka argatanii fi tajaajila kana erga argatanii kaffaltii isaanii karaa CBR akka raawwatan dubbatan. Godina Arsii fi Arsii Lixaa aanaalee 10tti qonnaan bultoonni tajaajila kana argachaa akka jiranii fi fuula duratti oomishtummaa qonnaan bultootaa dabaluutiif ciminaan kan hojjetan ta'uu obbo Abrahaam himaniiru. ለእርሻ በሚቀጥሉት ዓመት ለእርሻን ወገውታ ኢትዮጵያንት ሆጂ ምልካይና ቀብ ሆጀቹን ዳብሌ ቴክኖሎጂ ቆና ፎየሱፍ ሆጀተን ወሊን ታኡን ሆጀቹ በርባዳ ጄቲ አይመድ ጎዲና አርሲ ሊጣ አና ቆሬራ ድፌ እንስ ኤጀንቲ ቴ ዳበተ ከነ ወሊን ሆጀቻ ጅራ ቴክኖሎጂን ኩን ቆናን bultootaaf ሆጂ ሳልጲሴራ ጀዳ በርኖታ በራዴን አከሚት ኡመታ ከነ ገርጋሩን ቀባ ጀደ ያዳን ቶሬ ጨራ ከናን ሌር ዳበን ለድቻ ዱንፋ ኩን ጋፋ ዱንፉ Carraa kanatti fayyadamee yoo laalu qotee bulaa keenyaaf baay'ee barbaachisaa ta'uusaa hubadhee fedhii kootiin ittiin galee kana booda humnaan qabu dandeettii qabuun uummata kana gargaarree teekinooloojiin keenya kun guddatee uummanni keenya nyaataa danda'ee qonni keenya fooyya'ee hammi isaas dabalee kan jiru barbaada. Pireezidaantii Itti Aanaa Baankii Daldalaa Itoophiyaa obbo Yohaannis Miliyoon teeknooloojiin kun qaamolee hawaasaa bira gahuun yeroo baasii fi humna qusachuun itti quufinsa maamilaa dabaluuf hojii hojjetamaa jiru milkeessuu kan danda'udha jedhan. የባንክ አገልግሎት ጨርሶ መጠቀም ላልጀመሩ በርካታ የህብረተሰብ ክፍሎች tajaajilli kun namoota tajaajila baankiin fayyadamaniif carraa gaarii kan uumuudha. Kana malees qonnaan bultoonni aadaa qusannaa isaanii akka guddisanii fi hojii daddabarsa maallaqaa saffisaa uumuun adeemsa kaffaltii biyyattii ammayyeessuuf hojjetamaa jiru kan milkeessuudha. Baankiin daldalaa Itoophiyaa dameelee 1624tti tajaajila kennaa kan jiru yoo ta'u tajaajila si'ataa fi salphaa ta'e kennuutiif tajaajila ATM bakkeewwan 3082 akkasuma kaffaltii post maashinii 4381 bakkeewwan mijatoo ta'anitti qopheessuun hawaasaaf tajaajila kennaa jira jedhan. Kanaanis maamiltoonni miiliyoona 27.5 tajaajila teeknooloojii dijitaalaatiin deeggaramee fayyadamaa jiraachuun himameera. Godina Jimmatti sosochii aadaa qusannoo cimsuu ji'oottan 3 darban taasifameen birrii miiliyoona 300 ol qusatamuu bulchiinsi godinichaa beeksise. Gabaasni kan waajjira dhimmoota koominikeeshinii godina Jimmaatti Kootii Tarrafaa. Godinni Jimmaa madda qabeenya uumamaa warqee magariisa dachee buna uumamaatiin badhaatedha. Oomishni kuduraa fi muduraa Jimmaan midhaan nyaataa fi zayitaa qabeenyi albuudaa adda addaa horsiisaa fi gabbisa beeladootaatiinis dureettidha. Qonnaan bultoonni godinichaa garuu bu'aa dadhabbii hojii waggaa guutuu argatan irraa qusachuun kan ittiin jiruu isaanii fooyyeffatan muraasadha. Ol kaawwatan malee ol kaatan maal fuudhu jedhama mitiire badhaadhina milkeessuuf waan qabanii fi argatan irraa qusachuuf seeraan itti fayyadamuun dirqamaa fi wabiidha jechuun hawaasni godinichaa qusannoo aadaa akka godhatanuuf hojii hubannoo uumuu irratti sochii guddaatu tibbana gaggeeffame. Qusannaa irratti hubannoo dhabuun waan argannerraa osoo hin qusatiin yeroo rakkoo fi gammachuuttis ittiin gargaaramiin turre kan jedhan qonnaan bultoota aanaa Oomoo Naaddaa fi aanaa Xiroo Afataarraa yaada isaanii kennanidha. Reefnutti dhaga'amaa duraa waa tokko hubannoo tokko hin qabnu amma garuu hubannoo tokko nutti mul'ata. Amma alhamdulillah badaan gammachiise kana ofii kootti badaan gammadanii. Kuma lamas sadis hin arganna hin qusannu hin facaafne. Yeroo facaasuu bira geenyu birrichi arginu sun hin jiru waan qusannoo hin qabne. Amma hin qusannoo baafannee hin qusanna baankii kaane. Guyyaa guyyaatti yoo xiqqaate yoo firii 50 qusannee fagoo qusachuu dandeenya. Aadaa qusannoo jiraattootaa cimsuun jiruu fi jireenya lammiilee fooyyessuuf aanaa Oomoo Naaddaatti ji'oottan darban hojii hubannoo qonnaan bulaa cimsuu irratti hojjetameen dargaggoonni qonnaan bultoonni fi daldaltoonni aanichaa hedduun dabtara qusannoo baafachaa jiraachuu kan ibsan bulchaa aanaa Oomoo Naaddaa obbo Abdulhamid Nuuraddiin. Baankii Raayis Waalqoo Raayis nama fudhanneetu sadarkaa gandaatitti dhiyeenyaan namni akka inni qusatu godhaa jirra jechaadha. Tokko kan duraanii buukii qusannoo qabanu waan qabanu irratti akka dabalatanu warri immoo hin qabne akka banatanu
sana jechuudha kan hojjetaa jiru. Jiruu fooyya'aatti ce'uuf namuu waan qaburraa argaturraa qusachuu qaba kan jedhan bulchaa godina Jimmaa obbo Abdul Hakim Muluuti. Namni waan qaburraa waan hojjeterraa qusatee bor ilaalee bor nama guddatu bor nama jijjiiramu ta'ee abdii horatee yoo hin jenne biyya kamittuu jijjiiramuun sooromuun guddachuun hin danda'amu waan ta'eedhaaf aadaan qusannaa dhimma furtuu badhaadhina keenyaati jenneeti kan fudhannu waan ta'eedhaaf qonnaan bultoota dubartoota dabalatee dargaggoota illee dabalatee 7,500 ol buukii akkaawuntii akka banatan taasifameeti kan jiru ji'a tokko kana keessatti naannoo miliyoona 46 oli akka qusatamu ta'eeti kan jiru jechaan akka waliigalaatti baatiiwwan darban keessatti akka godina kan keenyaatti naannoo miliyoona 330 ol kan ta'u qusatameeti kan jiru jechaadha. Qonnaan bultoonni aanaa Gindir miseensa yuuneenii Odaa Roobaa ta'an fayyadamneera jedhan gabaasa Muhammad Abdurroo Madiinaa Bayyanaa Kitaanutti dhiyeessiti. Godina Baalee Bahaa aanaa Gindiritti kan argamu waldaan tajaajila maraa Aqaashaa bara 1989 miseensa 300 fi birrii 3,000 hundaa'e. Waldaan kun yeroo ammaatti miseensa 900 horachuun kaapitaala miliyoona 3 fi 500 horateera. Miseensonni waldaa kanaas fayyadamuu ta'uu himan. Sanyii haaraa ittiin argachuudhaaf, xaa'oo ittiin argachuudhaaf, midhaan keenya mootinoo gabayaa gaariidhaan gurgurannee yuuneeyiin dhiyaatee akka sheerii nullee argannee waldaan kunillee itti fayyadamu taasisuudhaan faayidaa guddaa argannee jira. Waldaaleen hojii gamtaa gosa garaagaraatiin gurmeessuun to'annoo fi oodiitii gaggeessuun qonnaan bultoonni daraan fayyadamaa akka ta'aniif hojjetaa jirra kan jedhan Aadde Sannaayit Raggaasaa itti gaafatamtuu waajjira bal'ina waldaa hojii gamtaa aanaa Gindir. Bu'aa isaan argatan san miseensonni qooddachuudhaan bu'aa waldaa irraa argatan akka of beekan akkasuma madaallii gaggeessuudhaan fayyaalessummaa waldaalee kana ni to'annaa. Yuuneeniin qonnaan bultoota Odaa Roobaa yeroo ammaa miseensota 15,000 fi 680 kan qabu yoo ta'u yuuneeniin kunis tajaajila garaagaraa kennaa akka jiru obbo Alamaayyoo Isheetuu hojii gaggeessaa yuuneenii Odaa Roobaati. Tajaajilli inni miseensota isaatiif kennu tajaajila makaanizeeshinii qonnaa, dhiyeessii xaa'oo callaa guddiftuu, tajaajila geejjibaa, tajaajila liqii garaagaraa miseensota isaatiif gabaa tasgabbeessuu keessattis miseensota qonnaan bulaa isaarraa oomisha sassaabuudhaan gabaa barbaade qonnaan bulaan akka daldalaa garaagaraatiin akka hin saamamneef gabaa barbaaduudhaan tajaajila kana kennaa jira. Obbo Xigginaa Fayyee itti gaafatamaa waajjira bal'ina hojii gamtaa godina Baalee Bahaati. Miseensi qonnaan bulaan daldala seeraan alaatiin akka hin saamamne mallaqa uumama haala mijeessinee riiformii gaggeessinee waan hunda xumurree qophiidhaan taa'aa jira. Dandeettii yuuneenotaa cimsuuf hojjechaa jirra kan jedhan immoo obbo Massalaa Lamuu bulchaatti aanaa godina Baalee Bahaati. Humnaa fi dandeettii raawwachiisummaa yuuneenii kanaa cimsuudhaaf hojiin bal'aan yeroo ammaa kan hojjetamaa jira. Yuuneeniin qonnaan bultoota biiftuu Salaalee bu'aa birrii miliyoona 20 argachuu beekse. Yuuneenichi rakkoo oomisha aannanii qonnaan bultoota furuuf birrii miliyoona 70 warshaa aannan qindeessu ijaaruuf akka jedhu beekseera. Amma hageetaachoo. Yuuneeniin qonnaan bultoota biiftuu Salaalee miseensotaa fi kaapitaala muraasan bara 1997 hundaa'e. Yuuneenichi hojiilee gurguddoo kanneen akka dhiyeessiiwwan callaa guddistuu adda addaa, teeknooloojiiwwan qonnaa, meeshaalee bu'uuraa garaagaraa rabsu, tajaajila geejjiba fe'umsaa kennu, dhiyeessiiwwan qoricha beelladootaa fi kanneen biroo irratti bobba'ee hojjechaa jira. Kana malees hojiilee investimentii kanneen akka warshaa nyaata loonii qindeessu, jiddugala gabaa abbaa gamoo afurii kireessuunii fi kanneen biroo irrattis bobba'ee madda galii fi guddifachuu irratti argama. Hojiilee kanneen irratti bara darbe xiyyeeffannaa kennee hojjechaa jiruun bu'aa qulqulluu birrii miliyoona 20 argachuudha. Ammatti akka herreega ilaalletti gara miliyoona 25 bu'aa argateera jechuudha odiitii bara kanaa keessatti. Yuuneenichi hojiilee hojjechaa jiruun yeroo ammaa miseensota baay'ifateera. Kaapitaalli waliigalaas birrii miliyoona 100 caaluudha. Obbo Darajjeen kan himan namoota 300 caalaniifis yuuneenichi carraa hojii uumeera jedhan. Gara waldaalee 135 akka miseensatti hammatee jira. Kaapitaalli isaa gara miliyoona 50 olitti ol guddateera. Qabeenya dhaabbataa gara miliyoona 60 horateera. Konkolaattota addaa mana gumbii waajjira kan mataa isaa danda'e maal kanaan wal qabate kan yerootis kan dhaabbitis kan guyyaa guyyaadhaan hojjetanis hojjetaa 385 kan ta'aniif carraa hojii uumee kan hojjechaa jiru ta'uu isaati jechuudha yuuneeniin keenya yeroo ammaatti. Qonnaan bultoonni godinichaa malleen ammayyaatti fayyadamanii sangoota gabbisuu akka danda'aniifis yuuneenichi jiddugala furdisa loonii hundeessuun sangoota 40 keessatti furdisaa jira. Kanaanis madda muuxannoo gaarii ta'uu eegaleera. Rakkoo oomisha aannanii qonnaan bultoota godinichaa furuufis baasii birrii miliyoona 70 warshaa aannan qindeessu ijaaruuf adeemsa irra jiraachuu obbo Darajjeen himaniiru. Warshaan kun egaa guyyaatti yoo xiqqaate leetira 35 hanga leetira 40tti piroosas gochuu kan danda'u jennee takka karooratti kan qabanne gara maallaqaan yoo kan laallamu ta'u tilmaaman gara miliyoona 70tti hin fudhatadhamee kan yaaddame.